obboleessi keenya amantaa barbaadetti amanuu mirga guutuu qaba. Bakka barbaade Oromiyaa keessa bakka akka barbaade jiraachuu hin danda'a. Akkuma reef jedhame haajaa reefuu manaa baheefsanii xumuratee gara qe'ee isaatti yoo takkaafuu karaa Finfinneetti yoo deebi'e wal agarraa gargaarsa amma jenne kan inshaallah galmaan ni geenya. Anis Finfinneen jira takka qaamaa wal agarree manuma dabbal kanatti haala mijeessinee fi qaamaan ofii keenya bira dhaqnee takka mana keenya dhufee takka haala mijeessinee fi ofii keenya amantaaf osoo hin taane qabsoo inni kaleessa hawaasa kanaaf biyyaa ba'ee biyyee ta'ee rakkatee rakkinni adda addaa dhandhame sanii jecha aniif murti guutuun qaamaan fudhannee obboleessa keenya wal bira teenyee amantaa fedhe isaa hordofu gaafa san hin qarqaarraa kan akkanatti inshaallah gama kiyyaanis waadaa isinii gala. Waa tokkollee rakkoon hin jiru nuti amantaan waliin qoonnu lagaa waliin qoonnu kutaadhaa waliin qoonnu rakkoon tokko hin jiru habiibii gaafa si mijaa'ee gara qe'ee takka amma I think amma Harargees Finfinnees hin jirtu natti fakkaata gaafa deebitu naqamtee jira ammaaf naqamtee jira. Oi abdi naasi sirreessa abdi kiyya difam seefaan bu'ee waan wanta goota lakkoofsa bilbila isaa hin qabaa. Folbaata yoo gootee giraatee misee ganaa si haayaa akkama si gattan kanatti bitaa fi mirgaa laaltanii haala nu mijeessitanii isinitti qaran nu deebisa ani bilbila isaa si haayaa siifin immoo kallattii wajjin dubbatanii akkaataa kaameeraa akkaataa miidiyaa akkaataa bilbila akkaataa bootaa taayinsaatii fi haala mijataa inni itti firiidamii qabu minaamini siifi murtiitu bilbila isiniif hin ganne sillachuuti abbaa kana nu dubbisa. Inshallah ati qophii ta'e nuti haala hunda mijeessinee nuti qophiidhaa obboleessa keenyaan ammoo wanni ijoo lakkoofsanaa kanni hagasitti parsanaalii homaan harkannee haala keessa jiru wanni jeenaa fi hiidar yoo xiqqaatee waan tiraanspoortiillee waan isa barbaachisu godhate kana gaafa goonu amantii wal qabsiifnee miti hubadhaa. Amantiin kun parsanaalii namoota asirra jirurraa eegallee silkii isaa fudhannee maal goonaa fi namni kun dawaa fudhatu deemeemi dawaa fudhatu deemee bar tokkoffaan dhukkuba lammaffaa haala keessa jirutu stressa san fidhatee haa dhufu rakkoon qabu obboleessa keenya bakka deemeef sana haajaa fi hajjillee bakkatti haa godhuu fi fidhatee haa dhufu rakkoon qabu amma maal feena isaa as deebi'ee garteemi asitti gisee as deebi'ee we can do anything right walii gallaa kanarratti qorichallee fideetu maa dhufu qorichallee asumatti obboleessa kiyya abdii qorichallee asumatti eegaltaa reefu waan jee difama heeder kiyya no dhiisu damiin tura waan sannaa keessan siimaa qoy reefu waan jee laale karaa kana kadhachaatiin dhaqee jee inni kuni haajaa dhaqee haa fixateewu yoo arra fixatees waan dandeessan isin itti darbu. No silkiiti ammaan keessaan kannaa fi dabbaaltu silkii isaa qabanuu kannaa nu hundaaf ta'ee darni fudhata. Noolii kannaa fi noolii anaa ergaaf noolii anaa ergaaf nam tokko kaasirra jirtan itti qabin anaa ergaaf ana. Okay. Fayyada thank you. Akkasiin haajaa isaa fixatee nagaa. Haajaa kan ta'e hoggaa fixattee obboleessa keenya artistii keenya qabsaa Oromoodha. Akka Oromootti si bira dhaabbannaa waa'een amantii kan kee kadhuunfaati. Waa hunda asirratti illee dubbannu bakkaati jirtus ni beella haala keessa jirtus ni beena rakkoo ta'e subannee jirra si gadeeme namni afaan guuttatee manbara ifirra taa'ee dubbachuudhaaf dura bakka teessoo ifirra jiraachuu qaba. Kilabni kubbaatu hoggaa taphatu gartee meedaa ifitti gise taphatuuf meedaa ala gise taphatu adda addaa bakka ati jirtu illee Oromoo fi Oromiyaadha ni beeyina. Kaati bira jirtu Oromoodha amma kan walitti hin dubbachuu jirru afaan amantii osoo hin ta'in afaan Oromummaati amantii nuti hundi tadhuunfaa qabnaa si galeemi. Obboleeyyan kee kaasirra jiru kan musliimaati kaati bira jirtu kan kiristaanaati no wanni kanaa wajji wal qabsiisnuu miti nuti Oromummaadhaan dubbannaa soo bakka sanii hojjaa fedhe isaa ammallee ni gaafadha haa nu himu fi muutirraa qabannaa yaada nuti hagammaa kaafne irratti yaada maalii qabdaa kajoo ganaan gaafachuu deemaa galatoomii dabbal hundi keessan muut godhadhaamee obboleessa keenya amma haasoo. Anaa miti taraan nageessee? Tuuba bareedu. Murtaguuto taraan nageessee? Amma waan ta'uu qabu galatoomaadhaa ulfaadhaadhaa haasoytanii hanga uumaan Oromoodhaa haasoytanii waan ta'uu qabu ani gaafa duraatti illee waan kana karaa kanatti ni jijjiiramta duutee lafa jirta jechuudhaan hin dhufeen karaa kana. Duutee lafa jirtaa achi oodha sirraa jijjiiramti jechuudhaan hin dhufeen karaa amantaa kanaa. Odeeffannaa saniitiin hin dhufe. Fayyaa lammaatti qabde kunu si dhiiftii naan jedhan. Ni fayyitaa naan jedhan. Kaniin ammaan karaa seenee dhufe. Kaniin karaa seenee dhufe jechuudha. Agartanii wani na fide dhibeetiyyaa xaseeta na fide.
lammaffaa haala rakkina kiyyaati. Ammoo uummatallee ammoo haa gaafadhu malee nama jajjabaa akka keessanii kan jajjabaan rabbumaa jajjabaa akka keessanii kana meediyaa irratti niin harka malee itti nageessuu ni didan namni itti nageessu ni dhabe. Gargaarsa dhabeetillee miti. Kaniin dubbise marti na gargaaruu dideetumaa bootaan dhayne jechuun bootaan dhayne jechuun boota qabdi wanni martinuu boota filatti. Kanaa wajji gattaa'ee boo'u malee rakkina keessatti harkaan qabne gattaa'ee na wajji bo'a. Agartanii kanarraa kanaatu na rakkisee yoo anumarraa jijjiiramte rakkoo meeqatee cinqame kanaatiitu amantaa kanatti yoo dhufte sirraa jijjiiramte jechuudhaan karaa amantaa kanaa dhufe. Islaama keessaa ba'ee kanarraa waan akkasiiti isinillee galatoomaadhaati naa jiraadhaadhaati. Akkana galatoomaa ulfaadhaadhaan isin jedhu ustaazota kiyya maraa'u kan jala jirullee kan waliin kallattii teenya haasofnullee galatoomaa Oromooti Dhaamsa xumuraa Abdii Ibraahimii fi namni akkuma deemsanitti qorichallee fudhadhuuti namni gaa qoricha aadaas ta'u qoricha ammayyaatis namni dubbii mul'isa fayyogota kaydar dubbii haydar siinjuu tana qalbitti qabadhu akka dhiiratti hubadhu ati hayyuudha ati gameessa ati nama buleessa ati nama aartii keessa ture afaan dachaatis beeku afaan waraabessaa beeku si galeeme dubbii obboleessa keessa tana qaamaa qalbiin dhaggeeffadhu. Galata murtii qoricha aadaatis qoricha ammayyaatis gaafa kennamu za'aa itti qoricha fudhatantu jira nyaata madaalawaa waan jedhamu jira saniifuu namni imaltuu deemamu qorichaan fudhatuyyuu gatteessee asumarraa eegaltaa qoricha sii kennan hundaa fudhadhu laakiin karaa waan jirtuuf hin fayyadamin si miidha waan ta'eef nyaata gahaa bishaanis ganama moo galgala moo guyyaadha waan jedhamus adda irraa barreeffadhuti siyaa katabanii asuma dhuftee eegalta qoricha karatti hin eegalin ni miidhamta daandirra waan jirtuuf daandirra buluu dandeessa waan ta'eef saniifi waan nolitis obboleewwan keenya sabboonaan faas cinaa jiranii isaan illee hanga kana numa godhanii laakiin yoo isaanitti illee ulfaatu ta'e anaa fi murtii guutoo si erga si eegale rakkoon tokko illee hin jiru za'aa barbaaddetti qoricha kan kee fudhadhu bilbila kan kee nu ergi hootu suuta rakkoon takka illee hin jirtu. Abbaa Caaliin dubbannee isin dubbadhaa galata qabdi. Hoggotak. Abbaa Caalii dubbadhaa hoggotak qoy waan fardii jirra waan ta'eef. Hoggotak wayin godhuu deemaa qoy waa'ee looliidhaa kan inni jee akkaawuntii dandee fidadhu akkaawuntii nama sibira jiru fidadhu loonii anaa xammee ergaafi. Asumarra taayetti musuma biratti ergaafamu. Anon kaantiin qabu beektaa odoo buufii qabaadhee tujjaaraa miti. Amma tawaaqaa ni qabdaami qoy tawaaqaa ni qabdaami. Murtiin as jaba daqiiqaa lama kan itti deebina isa kana suuta inni deebina. Suuta jennee maaliif itti deebina ree gabaabsinee bar dubbii waan hunda sitti naasoo inni waan hunda deebistanii. Abbaan Caalii haala mijeessaaf rakkoon hin jiru. Namaan dubbisuu barbaade war murtii na dubanne. Okay dubbisi hayyaa moo waa'ee amantii kana naas hin jee naasee naadhiisa. Rakkoo miti qoy akkaawuntii amma kan hin hafe ayyaa Abbaa Caalii tuufaasin. Naannoon jiru iddoon suni biyyaadhaanaaf waan ta'eef jechuu dandeenya. Sagaleen ragaame. Abbaa Caalii maal jettan sagaleen keessan hin murameera deebi'a. Ustaaz irra deebi'a kutakka. Niitoorkiin itti fakkaata dabbaal ayyaada Abbaa Caalii beekaa akkaawuntii Abbaa Caalii irratti waan noli ergina Abbaan Caalii kaashii mallaqa kennisiisee haala mijeessuu danda'a. Waa kanaan barbaade laal murtii tanaafin si qabeeyyanis. Beekee madda naa baatee boo dubbiin itti qoy. Sagaleen kun. Abbaa Caalii bilbila Abbaa Caalii fooloo si godheen jira bilbila kee keessaan naa kaa'imee jalqaba. Abbaa Caalii nama qaamaan itti dhaquu danda'u murtii kee qoy Abbaa Caalii atilleen fooloo godhee jira anis fooloon godhaala karaa gabaabaa. Caalii lakki wal keessa jirra ani isa keessa inni ana keessa rakkoon tokko illee hin jiru. Akkas lakkoofsisaa qabaannaan bakka isatti erginaa inni dhaqee nama kana gizee inni dawaa isaa fixate gartee hogguu namni kun dawaa isaa fixatee haajaa deemeef san fixate Abbaan Caalii dhaqee haala mijeessee fi akkaawuntis nuu banee fi karra nuu kaayee as nuu gaggeessaa dawaa isaa asumatti fudhata namni kun. Jechuun dawaa achi jira malee rabbiin asis ni jira asitti illee ni fayyisaa du'aas ni goonaa fi rabbiin bakka hunda jira so asitti goonaaf obboleessa keenya kana. Fayyata murtii eedar hedduu galatama Abbaa Caalii na warqii xiqqishu daree fakkaatti. Dabbaali gamoo baallama kaaniitti murtii faa wajjin yoo baallama guyyaa har'a qabdaniis kama baallama deemna san dura immoo wanniin hedduu takka akka galatoomtuun si godhuu barbaada. Wanni si galatoomfadheef maali?
dhimma amantii qofaaf osoo hin ta'in dhimma namummaatiif. Namni kun qabsaawaa sabaa ta'uu argitee bakka sanitti argitee viidiyoo san keessatti rakkoo inni haa bakkuma sanittuu himate san argiteeti waltajjiin kun qophaa'eedha. Fama tara takka abbaa caalee isin dawwalee yennaan isin dhageessuuf sagalee isaa. Hayyee dawwaliif. Abbaa caalee dubbadhu. Itti ol fuudhe. Hayyee damina itti itti ol fuudhe. Inni fita booda fita itti fufii hidha. Bilbila kallattii waan ta'eef. Abbaa caalee sagalee tiiktaakii gadi qabee isin dubbadhu. Naannoo inni jiruu fi naannoo sana keessa iddoo hundatti waan hin beekuuf gaara isaa goda isaa hanga mana tokko tokko waan adda baasee beekuuf nama irratti birriin illee galee fi nama isa simachuu danda'u nama karaa isa qabsiisuu danda'u waa hundaan godhaa fi jechuudha inshaallah. Galatooma ulfaadha. Okay, David itti fufaa. Fayyataa ulfaadha. Eeder abbaa caalee fayyataa lammadaa ijoollee sabboonaa fa'aa qeeroo Oromoodhaa tachi jirtu san. Tan manallee itti goote, tan uffatallee itti goote, tan qoonqoollee itti goote kunoo ijoollee san hedduu takka yoo nu dhagoo baatanillee abdii keenya artistii keenya gameessa keenya hedduu galatoomaa nujiini nu galatoonfadhu sabummaan namummaan tana qabdii hedduu galatoomaa jiini. Waan ilma sabaa waan taateefi waan sabaaf gumaachiteefi lubbuu gaarabbi si hambisee aseedee sanii fi dhaloonni hundinuu si beeka namni Oromoo ta'e hundinuu si beeka. Hedduu galatoomii ammallee rabbi fayyaa sitti haa ta'u ijoollee saniin hedduu galatoonfachuu barbaada. Ammallee dabbaal. Oguuta kan dubbifnu jarma sanuu sagalee isaanii abaasanii dabina afaan galee sabboonaa fa'aa nu dubbisiisa. Asnuuyaa mi'a ijoolleen jagna Oromooti ilmaan warra maccaa warra gootowwat garee nama jajjabaa kana qabna. Baga isinillee qabaanne sabboona akkaawuntii isaa kanallee fooloo nu godha nu jajjabeessa namni kuni. Sabboonaa keenya wallaahi nama nuti daganne yaadattanii galatooma ulfaadha. Rabbi isinirraa haa jaallatu. Akkamitiin naguma. Nagaa jirta fayyaadha sabboona tarii na beeyta miidiyaatti Haydarlee beeyta Dabbaallee beeyta obboleeyyan kan kee kana ni beeyta. Obboleessa keenya kana amantiidhaan osoo hin jeen kutaan osoo hin jeen Oromummaa isaatiin ofitti nuu fuutanii ammallee isin bira jiru. Aartii Oromootiin namni guyyaa tokko sagalee saba kanaaf waan tokko hojjete salphaa miti galatoomaadha. Ammallee galatoomaa irra deebi'ee maqaa hawaasa asirra jiruu fi hawaasa kaleessa namni kun qabsaa'ee saniitiin galatoomaa isin jaa. Ammallee immoo gizee dhimma deemeef sangartee haala mijeessaa fi haala itti as deebi'us jiddu galeessa kanatti gaafa as deebi'e namoonni qaamaan bira geessinee gartee abbootii qabeenyaa keenya tajajilantu jira. Ni dhokate isaatu dhokate amma karaa harkatee jira. Hin beeynu waan dhugumatti amma bakka inni jiru hin beeku namoonni obboleen kiyya asirra jiran kunillee hin beekanii nama kana kara jiddu galeessatti as nu deebisaa gizee dawaa isallee akkuma reefuu darajaa asitti haa fudhataa rakkoon hin jiru asitti as nu deebisaa ati nuti ni gargaarsifna. Akkamitti gargaarsifna namummaan gargaarsifna. Yoo har'a bakka inni jiru kanatti wanta goone ta'e nama amantii keessaa nama kana yaame taana. Amantii isaa kabajneefii jira. Immoo asitti as deebi'ee isinis achi as namuu biyya keessaa fi alaatis bakka inni jirutti Finfinnee kanatti qaamaan biratti argamne akka itti gargaaramu goonaati. Haga ammaa ka gootaniif galatooma kana boodallee kun obboleessa keenya abbaa caalillee ni jira. Akkaawuntii mataa isallee banaaf Nigdi baankii Oromiyaallee banaaf haalota tokko tokko mijeessaaf isiniin jaateen kiyuu galatoomaa dhugaa rabbi. Yaada keetti kan ni badhaasa sabboonaa itti fufi yaada keenuu kan asirratti waan hangammaa hubattee fi waan sotorarra. Asinillee galatoomaan jecha bareeda maalidha beektaa wanti nu hubachuu qabnu. Sagalee keetiif jecha afana. Yoo amantiin murti. Qaamni keenya tokkuma warra garuu amantii ilaallee wal gargaarra osoo hin taane nama namummaa isaatiin gargaarra. Oromummaadhaan gargaarra. Amantiin filatu wal gargaarsi bara. Wanta jechuu barbaadu yaadni an qabu kama baay'een isin jaalladha galatooma. Habibi. Fayyata ulfaadha maashaallah. Mucaan dhiiraa. Hedduu galatoomi habibi. Okay, abdii bilisummaa waan takkaan kaasee dabra murtii waan takkaan isinitti maanisi oduu ammee takka waan na bira jira. Qoyo guddiseetii waan kana dubbadha. Dubbadha. Okay, guddiseetii waan kana isinitti meeyaanis wanna goone. Wanni isinitti mu barbaadu obboleessa keenya dhimma amantaatii fi miti dhimma namummaa isaa dhimma seenaa isaa dhimma eenyummaa isaatii fi qabsoo Oromootiif waan inni godhaa turee fi haala immoo
amma inni keessa jiruu fi waan fiidiyoo san gubbatti akkuma nan fiidiyoo san waraabee anis adda baasee namoonni biraallee dhageeffatee irraa hubatetti namni wayii amallee sagalee naa kaa'e nama san yoo ati kallattiin gara laayivii fiddee haala inni keessa jiru nuu ibsite nin gargaara rakkoon isaa ana bira hunda bartuu naan jee nama guddaa wayii maqaa isaa kaasuun barbaadu. Obboleessa keenya sun ammas gala jiraachuu danda'a. San qofaa miti nama hedduu jira. Rakkoon obboleessa keenyaa arraas numa furamtii immoo eega dabarsinee beellama qabneef guyyaa beellamaa san an sagaleen qabuunis waan hin qabuunis isin wajjin jira. Ana qofaa miti namoonni gurguddaan na duuba jiran kawaan kan akka nan fiduufillee sababa ta'an guyyaa sanillee isinirraa hin hafanii yeroo gabaabaa keessatti obboleessi keenya daawwasaa fixatee haa dhufu gargaarsa obbolummaa namoomaa fi oromummaa histirii inni qabsoo oromoo keessatti dabarsee wajjin kan wal qabatu akka goonuuf abdiin qaba. Abbaa keenyaa namoonni asin jiru sitti hin dhagaamini bakka ati amma dura dhaqaa turte bakka sagaleen qabne waan taateef namni rakkoo ta'e dhagahuu dhabe malee sabni bal'aan si jaalataa sillee ni beekaa. Nundi ilmaan keetii kaan obboleeyyan keetii kaan hiriyaa keetii namni rakkoo kee dhagahee sitti afaan qabatu inuma hin jiru. Sii miti nama sii gadii xixiqqaamtu gargaara walla waan ta'eef ni gargaaramtaa humaa yaadin garuu rakkoo amma keessa jirtu laaltee rakkoo amma keessa jirtuuf waan seenaa kee balleessaa waan booda si gaabbisiisaan hojjetin rakkoon kan kee na amani ni furama. Rakkoon fayyaa rabbina kanuma fayyisu rakkoon qabeenya murtiin si haa dubbisu abdiin si haa dubbisu abbaan caalii si haa dubbisu boruu fi iftaan keessatti boruu fi iftaan hin booda guyyaa hangaati dawaa si kanname maal gootu hin booda sagantaa marsaa lammaffaati gara miidiyaa kanaa uummata kee dura deebituun rakkoon kan kee kan inni dhumu jala muree sitti mun barbaada. Jala muree amantaa guutuudhaan sanuu. Laal waan nama kuma dhibba shan kuma haga ammaa man gargaarina waan jaamuuf nu wajji waliin garre haga ammaa man gargaarina waan jaamuuf nu wajji waliin garre dabbali waliin garre amma si barree baga si agarree ni gargaaramta qofaa miti sirrumatti gargaaramta akka hojii dhuunfaa keetii qabaattutti kana hagoonu immoo namni tokko amantaa islaamaa keessaa deemee waan ta'eef yoo hagoonu ta'e sun sirrii miti borus nama biraatu deema kanaaf osoo hin ta'in maaliif sii goona ati gatii oolmaa uummata kana biraa qabda. Amantii Islaamaa keessaa ani behe ati baatee jechuun citaa tokkottu mana keessaa luqqee jechuu wayiiti irra ta'a miti. Siigaleemi. Murtii afaanuma keetitti natti naarini ila tokkoffaa namni kun nama sagadee wayiiti miti baalageedhaa miti nama miidiyaatii miti nama tiktookii miti nama argaadhaa dandaa uumee maal godhuu miti sitti nima namtichi nama guddaadha nama umriin deeme nama seenaa guddoo qabu dhugumatti nama biraatiif ni mujjira isaa miti bar nama biraatiif. Ya bakka sana obboleessa kiyya ni gargaaramtaa si gargaarraa dhimma achii qabdu fixadhuuti loonii si goona abbaa caalii kana si dubbisaa lakkoofsa kee amma walii kaninaa garana deebitaa waan tokko haala si mijeessina inshaallah nuti illee warri asirra jiru guruppii godhanneetti miseenjara bakka takkatti mari'annee waan goona kanammoo hawaasa 3,700 daawwatu jiru duratti siyyannaa yoo xiqqaate guyyaa 4 keessatti guyyaa 2 keessatti waan achi fixattee as deebite guyyaa 5ffaa isaa nuti waan san akka si goonu waadaa si galla nama 3,700 kun bakka nuti jirrutti dhufee nu gaafata maal irraan geessan dhimma obboleessa keenyaa san jee jechuudha kanaaf akkasitti qalbitti nuu qabadhu homaa ifin dhaamotiini akka argeenyetti san garte ifin dhaamotiini iyyatan malee ollaan namaan dirmatu haga irra dura tanamaaf dhokattee sagaleen ta'e mul'atini malee gargaaramuu dhabdeetiif yookaan arra waan achi dheexxeef miti sannuu beekii siin jannaa galatoom. Liduu ittiin beeka dhugaa rabbii na gaafattanii hangafni keenya kun nama lubbuun jirutti hin beeku qaban. Arra amma dheengadduma ogummaa viidiyoo dabbaal dalaguun sanuma irratti hin arkeen. Sabni kee akkasuma quba si qabata. Irra hedduun saba keetii. Sabni kee gumaacha keetii si jaalata obboleessa kiyya. Warri kiyyaaf galaniyaar warrummaan keenyaa utuu eenna quba qabaniyaar mee gaafadhaa baddee isaa nama maraa'u gaafadhaa nama hedduutu jira mee nama odeeffadhaadha nama keenya uummanni keenya dhala baay'ee qabanii nama hedduu dhale akaakiyyoon kiyyaa hedduu diredhaa keessallee namni jijjira waakemallee na gaggeessaniitu mana jibbaannaan warrillee ni firraa na dhiise kana dhugaadha du'een na quba qaban dhuga akkuma kee kana waan jiru na quban qaban dhuma jedhee miidiirratti aan ol na baafnaan dhalti tiyyaa dhuftee na fudhate xiqqoo mataa na dhukkubaa beeytani. Akka xiqqoo mataa na dhukkubaa bara kiniina sammuutiin nyaachaa jira. Okay, abshir maara koo qabu wayyee abdii bilisummaatti fi sheeyamzaan waan hafettu nu dabala hin dubbanne waan ta'eef carraa dhuma. Bara Haydarii fi waliigallee bar nuufi inni amma afaan keenya kaasanii waliigallee bar.
Fitan ne bakka taate. Namichi hayyuudha mataan fedhe haa dhukkubu waan fedhe haa ta'u bakka fedhe haa jiraatu hayyuu wanni hundi galtee fi jirti karaa gabaabaa akkanatti adda fe'ee samalee namni osoo mufiin hin jiraanne osoo qireen hin jiraanne dawaa keetillee barkaratti illee fudhatiin jeerii jira mucaan asitti fudhatta jeetii mee bardhu beekni. Dawaa fudhatee haa dhufu sinuu dalli gamsa rakkoo miti. Ustaaz Hamzaan girtanii. Laa dubbiin xumuramtee bar. Rakkoon nageessa jeetii hangasma. Ustaaz Hamzaan ijoolleen tun guddisaateeti gaa'ii daddaftee waa sirraa wanni gooti beektaa amma. Akkas lakke. Amma namarra guutatee taa'ee. Abbaan caalii akka jeesaan haa godhu itti dhaqee inni godhuu danda'e. Abdii Haydar Abdii bilisummaatiis fe'isaan bilbila amma dabbaal ergii fi abbaa caaliitiif illee ergii fi haa dubbisanii waan godhamuu qabu obboleessa keenya sabboonaanis dhuguma sabboonaadha haa galatoomu. Galata nu biraa illee qaba jechuudha akka Oromootti. Kanaaf dubbiin dubbii ciroo dhumte inshaallah akkuma isin jettan jennaaf galatooma. Hayyee jaallatamtoota kabajamtoota uummata keenya bal'aa jalqaba irraan gammaatti nu hordoftan keessattuu immoo namoonni silaasirra ol seenuudhaa fi waan adda addaa godhaa turtan isin argaan ture akka carraa waan carraan hin geenyee fi namni asii booda seenuu barbaadan bootaan banaa seenuu dandeessanii obboleessa keenya wajjin marsaa lamaffaa haala gaarii fi haala bareedaa ta'een deebinee wal agarra. Guyyaan isaa yoomii beellamatti qaba warri komatti hin gattanii fi beellamni boru iftaan ijee qabamu hin jiru. Obboleessi keenya karooraan bakka san dhaqee karoora isaa xumuratee karoora isaa san fudhatee asaa deebi'u gaafa inni as deebi'e immoo itti gaafatamummaa ayyamda. Beeta waan maaltu maal irratti quba irratti walitti aanaa akka jaansanii abdii bilisummaa Haydar Abdiitii fi murtii guutuu qaamaan bira jirra abbaa caalii wajjiinii nuti warra biyya keessa jiru isin irratti dhiyaannaa ammatti bira dheenee waan inni jiru jira wajjiin waan furuu dandeenyaa jenna maal jee beeta beellama naa qabanii jee dawaan kiyya haga guyyaa 3 keessatti ni dhumataa jee innummaanu waanuma kana walumaa galattu sagantaan gargaarsa isaatis haa ta'u innis dawaa fixachuu haa ta'u akkuma isinuu jettan deemee garuma guyyaa 3 guyyaa 4 sana achi deema guyyaa inni waan isaa fixatee as deebi'etti hundinuu waliin taane by the way dubbiin akka artistii Oromooti dhimma amantaa xiqqaa kana keessaa ol baaneeti akka Oromummaatti obboleessa keenya bira dhaabbannee abbaa keenya bira dhaabbannee gammachiifnattiin abdii qaban hunduma Oromoo as jala jirtu guutuu waliigalaattiin baan amantaa dhayi jala hundinuu amantaa tanaa sanii jalaa dhayi hundi waliin taanee akka Oromootti isa kana waliin taanee haa gammachiifnu isin hin jaa guyyaa dawaa isaa fudhatee as deebi'ee waan beellama amantaa fedhee haa qabaatu inni bira dhaabbannee guyyaa beellamaa san waliin taanee gammachiifne isin hin jaa beellamni isaa guyyaa 3 naa qaban jireef afaan isaarraa gizeen asitti afaan isaarraa dhaga'u waliin taanee akka gammachiifnu jaa galatooma ulfaadha. Xumura irratti dabbaal kiyya. Dhugaa dubbachuudhaaf sabboona hedduu galateeffadhanii irra deebi'ee gaafan galateeffadhu gaafan inni gara Finfinnee as dhufe akkasuma barsiisaa Masarata Taayyee illee galateeffadha akka dhuunfaa kiyyaatanii haa galatoomu maaliif nama kan ol nu baase ol nu mul'ise nu gargaare waa hedduu godhee qoricha illee kennee fi ammoo sabboonaan yoo isaaf mijate qoricha kana beektaa amma laallameetiin jira qoricha eeggatu jira qoricha guyyaa 3 booda laalellee fuudheef illee waan inni itti ergullee haala mijeessuuf illee dandeenya sabboonaafis rakkoon tokko illee hin jiru waan nuuli inni ittiin ergu qoricha amma laallameetiin jira erguu qofallee sabboonaa yoo isaa mijaate guyyaa 3 booda 4 booda qoricha ergu obboleessa keenya abbaan keenya kun ammoo bururraallee ka'ee dhufuu danda'a haala mijeessinaaf rakkoon tokko illee hin jiru qoricha rakkoo umurii amma qoricha guyyaa 3-4 booda gaafa kennamu sabboonaan faan erguun danda'a makiina irra kaa'uu danda'an irraa fuunaa akka yaadaatti yoo mijaa'u ta'e yoo mijoofne eegeetuma haa fuudhu yoo mijaa'eef inni boru haa dhufu jarri ammoo qorichi gaafa kenname ammoo qorichallee erguu danda'anii ankanumaan akka yaadaatti sabboonaatti himaa sabboonaa yoo isaa mijaa'e keessaa wal dubbisnaa atillee sabboonaa galatoome hundi keessan galatoomaadha murtii guutuu irraa jalqabee Hamzaa Bayaan Abbaa Caalii Dabbaal hundi keessan tura galatooma ulfaadhaadha nagaan naaf bula assalaamu alaykum wa alaykum salaam abbaa keenya nu gaggeessi bakka gaggeessi Dabbaal aboo murtii guutuun dubbanne assalaamu alaykum alaykum salaam wa rahmatullahi Bayaan isinirraa gammannee jirra wallaahi dubbii faagarratti deebiftanii sirriitti tolchitanii nama siyaasaatiif ni galtii galatooma ulfaadha waan biraan jiru
bal'inaan guyyaa isaa walitti deebina inshallah. Walitti deebinaa obboleessa keenyaan abshir jennaani abbaa caalitti maallaqa si ergina amma tokko Nama tokkotti siyaasa bayaanjii kana naan galle murtii osoo naa gaafatte. no dhiisi uumaa addan baasanii an barbaachisu dabbala waa hunda naasaan obboleessa keenya sabboona akkana godhe ilaala abbaa caalii Heidarumaafin bilbilaa Heidar akkaawuntii abbaa caalii akkannaa noolii anaaf Heidartu if qabeef 5,500 erginaa fi gabaabumatti jechuudha. San booda maaltu tahaa kuni amma akka inni as deebi'u